Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ashama akkam jirtu hordoftoota channel YouTube Abdul App. YouTuberonni baay'een maaliif like na godha jedhanii gaafatu. Akkasuma faayidaan like maalinni YouTube irratti. YouTuberonni baay'een tarii waan faayidaa isaa hin beekneef xiyyeeffannaa waan jarri ittiin kenninatti fakkaata. Likein YouTube irratti faayidaa guddaa qaba. Akkasuma gahee guddaa qaba. Channel guddisuudhaaf akkasuma maqaa nuti barreeffataa jiru YouTube irratti beeksisuudhaaf likein gahee isa guddaa qaba. YouTube irratti likein faayidaa gurguddaa lama qaba. Kan waliin ilaallu taha haga dhuma barnoota kanaatti na waliin tura isiniin jecha namoonni channel kanaaf haaraa taatan subscribe gochuu hin dagatina. Akkasuma gara dandeessanii social media adda addaa irratti share gochuudhaan hiriyoota keessaniin birannaaf gaayaan isiniin jedha haga dhuma barnoota kanaatti turtii gaarii. Why do YouTubers always ask people to like their video? YouTuberonni maaliif akka video jara like godhaniif yeroo baay'ee gaafatu. Sababa gurguddaa lama qaba. Sababni lammanuu maal akka tahe sirriitti waliin ilaalla. Likein faayidaa guddaa akka ni channel keessaniif qabu. Namoonni baay'een video daawwatanii like gochuu jibbaa qofa otoo hin taane gariin irraanfatanii dagatanii irraa bahu. Garuu erga har'a faayidaa isaa dhageenye faayidaa waliin ilaaluu deemaa jiru erga dhageenye akka isin amala kana jijjiirtanii like gochuu jalqabdan abdii guddaan qaba. Maaliif likein guddina video keenyaatiif akkasuma beekamtii keenyaaf faayidaa guddaa nuu qaba. Inni tokkoffaaniif inni guddaan video keessan irra tuqxanii overview qaba. Akkasuma reach engagement audience mata duree jedhu qaba. Kana bal'ina waliin ilaalleerra. Reach kana jala yeroo seentanii xiqqoo gadi dhuftan content suggesting your video, this video yookaan your video. Content yookaan immoo video keenya beeksisaa jiru jechuudha. Reach mata duree jedhu jala. Achirra yeroo tuqxan videolee keenyaa fi videolee namoota biraa wal makee as keessatti nu agarsiisa. Video keenya beeksisaa jiru. Likein faayidaa guddaa takka inni qabu. Suggestii nuuf godha. Video dhuma tokko irratti tuqxanii ilaaltu. Suggestii maalinni isa jedhus itti deemnee ilaalla. Eessatti baha isa jedhus. Video tokko irratti tuqxu. Go to video analyst tuqxu. Mata duree reach jedhu jala seentu. Sanaan booda content suggesting this video irra tuqxanii ilaaltu. Video kamtu akka video keessan beeksisaa jiru jechuudha. Bakki kun eessatti dhufa akkamitti beeksisa isa jedhu gara YouTube waliin deemnee ilaalla. YouTube jalatti argama waan ta'eef sirriitti arguu dandeessu. Yeroo baay'ee namoonni isin subscribe gootan home irratti bahuu dhiisuun hin mala. Home irratti kabbahu video dhuma wal makaadha namni isin subscribe gootan isin dhufa. Garuu nama subscribe gootan video isaa daawwachuudhaaf subscription ka jedhu kana jala seentanii osoo video haaraan namas maatii taatanii fi ilaaltanii baay'ee bareedaadha. Achira yeroo tuqxan video namoota isin hordofaa jirtan qofatu as jalatti baha waan ta'eef. Suggestioniin kun maal akka ta'e video tokkorra tuqeen isinitti agarsiisa. Suggestionin viewun suggestionii irraa dhufu view baay'ee bareedaadha. Akkasuma subscribe haara hedduu nuuf fidee dhufa. Kanaafu suggestioniidhaaf likein immoo barbaachisaadha jechuudha. Like heddummachuun haguma likein isaa guddateen suggestionin guddata. Video kanarra tuqe. Videoon kun like view 1000 darbee jira. Likein isaa 400 wayi. Daqiiqaa haga ta'e osoo daawwannee kaanii like goones baay'ee bareedaadha. Jalqabuma yoo gootanis rakkina takka hin qabu. Haa ta'u malee video kana daawwata yeroo xiqqoo gadi deemtan yeroo xiqqoo gara gajjallaatti gadi buutan suggestioniin asii. Video kana jalatti videoleen dhufan hundi jiraatu video suggestioniidhaan dhufan. YouTubein maal godha? Video ta'e select godhee videolee nuti daawwannu keessa fidee wal jala kaa'a. Tari yoo video ko daawwataa jiraatan videoon ittaanu video eenyuti? Kiyyas ta'uu mala kan nama biraa ta'uu mala. YouTubein akka kaartaatti bowwozee fidee achi kaahee jira jechuudha jala sana. Suggest godhaa jira. Video sana daawwata wanni isin jala kana irratti argitan suggestion video jedhamu. Jara kana argachuudhaaf immoo videolee bebbeekamaa jalatti akka channeliin keessan dhufu like guddaa qabaachuu qabdu. Namni jaallachuu qaba jechuudha. Olii kana jalatti kan dhufee bahu video suggestion jedhama.
Kanaafuu namni baay'een sana daawwataa dhaqee kanarra carraan inni tuqu guddaadha jechuudha. Nama haaraa argattu, nama subscribe gootanis view irraa argattu jechuudha. Kanaafuu laayikiin asirratti suggestionidhaaf faayidaa guddaa nuuf qaba jechuudha. Inni tokkoffaan isa kana akka viidiyoon keenya viidiyoo namaa jalatti deemee heddumminaan bahu. Inni lammaffaan yeroo laayikiin heddummaate sarchi kiiwordii ta'a. Fakkeenyaaf akkaataa yuutuubii itti banatan yeroo jettan jala sanatti yuutuubiin ofumaaf fida. Viidiyoolee laayikii gurguddaa qaban jechuudha. Maqaa sana sarchii irratti fidee baasuu eegalaa jechuudha. Maqaa yuutuubiitii miti. Maqaa mata duree nuti barreeffanne viidiyoon sun laayikii bareedaa haga inni qabuun, haga namni jaallataa jiruun, haga namni ilaalaa jiruun tartiibaan fidee kaa'a. Akkaataa yuutuubii itti banatan jedhee yeroon sarchii godhu ka eenyu jalqabarra dhufa, ka eenyu lammaffaarra dhufa. Isa jedhuu jechuudha. Inni guddaan. Akkaataa yuutuubii itti banatan jedhee yeroon sarchii godhu tokkoffaarra kiyya jira. Eessattuu sarchii gootan. Iimeelii feetanii sarchii gootan. Lammaffaarra kiyya jira. Sadaffaarra Oromoo Studio nama jedhamu jira. Arfaffaa ittaanee Shimeemaanii Abduu Moobaayilii jedhaa deemaa jechuudha. yuutuubiin tartiiba kanaan fidee kaahuudhaaf laayikii fi viidiyoon keessan haga ta'e daawwatamuu qabaa jechuudha. Inni guddaan garuu kan inni barreeffamni mata dureechi kan inni kiiwordii taheef waan laayikiin mata duree sanaan hedduu taheef jechuudha. Akkaataa iimeelii itti banatan jedhee sarchii godha. Sarchii yeroon garus eenyutu tokkoffaarra jira, eenyutu lammaffaarra jira. Tokkoffaa akkaataa iimeelii itti banatan inni jedhu waan namoota baay'een gadhiifamee laayikii gurguddaa qabuuf yuutuubiin sarchi kiiwordii godhee jira jechuudha. Yeroo dhumasin akkaataa jettanii barreessitan akkaataa iimeelii, akkaataa feesbuukii, akkaataa yuutuubii, akkaataa nyaataa, akkaataa salaataa waan jedhu yuutuubiin galmeessee jira. Maaliif waan jarri laayikii baay'ee qabaniif jechuudha. Kanaafuu mata dureen nuti barreeffanne dhaqee kiiwordii tahuuf dirqama viidiyoon sun laayikii hedduu yoo qabaate achumaa yuutuubiin maal godha? Akka inni kiiwordii irratti dhufu taasisaa jechuudha. Akkaataa nyaataa yeroon jedhee sarchii godhu nyaata tokkoffaa irratti munaatiiw, lammaffaa suusuutiiw. Akkaataa nyaataa jedhee yeroon sarchii godhu jechuudha. Maaliif viidiyoon jara kiiwordiin jara kiiwordii bareedaa ta'ee ol aanee jira jechuudha. Viidiyoochi laayikii hin qabu taanaan garuu jalatti gad deema. Viidiyoochi daqiiqaa haga ta'e hin laalamne taanaan tokkoffaa irra hin dhufu. Kanaafuu laayikiin kiiwordiidhaa fi akkasuma suggestionidhaaf faayidaa guddaa qabaa jechuudha. Kanaafuu viidiyoo namaa argitanii bira dabarfachuu hin qabdan har'aa qabee jechuudha. Hundi keessanuu akka isin laayikii gochuu eegaltan, koomentii gochuu eegaltan abdii guddaan isinirraa qaba. yuutuubii ilaalchisee gaaffii adda addaa qabdu taanaan torban keessa yeroo tokko lama laayivii nin seenaa dura bu'ee suuraadhaan isiniif hin maxxansaa seenuu kiyyaan dura gaaffii qabdan qopheeffachuudhaan na eeguu dandeessu. Barnoonni keenya har'aas kana fakkaata. Akkasin irraa barattan abdii guddaan qaba. Laayikii sheerii gochuu hin dagatina. Laayikii gochuun isinitti baratu. Barnoota kutaa ittaanuu walitti deebina. Turtii gaarii nagayaan tura.